بلا من نكرا كيس جراتارا ككيسن ياتني دوغارا رچنا قبري إساني تاي إماران قوتون أچي قد اتجيجيت من تكتي جارچو dadhabee namni keenya viillaa takkatti ijaarachuudhaaf waggaa 10 waggaa 20 biyyaan baatitti saree ta'e askara namaa ta'e sekendii muraasa keessa lafti sochootee fooqiin gugurdaan biyyattiin qabdu fooqiin 30 guyyaa takkaan kaleessa ganama daqiiqaa 10 keessatti akka suura irratti argattan kanatti بفرد كلمة كيما مدرشة من يسكون وابشا سبحان الله يا Bultiin addunyaa kana jechuudha. Nuti waa baay'ee karoorfannaa, waa baay'ee jennaa, waa baay'ee kana goona jennee karoorfannaa hedduu cinqannaa waa'ee du'aa tanaa osuma jennu immoo isa waa'ee isaa yaadnu jechuudha. Garuu rabbiin dhuma keenya nu haa tolchu nu waraabee jechuudha. Akka hojii keenyaa ilaalu rabbi hojii keenyaa ilaalu dhuma keenya nu haa tolchu balaan kanallee rabbiin irraa haa qabu wallaahi. Maaliif yoo kun nama hin dabaletu keessatti egaa asillee osoo dhufee hin beekamu jechuudha waan sakandii keessatti uumamuudha. Kanaaf egaa rabbiin akka hojii keenyaa hin ilaalin malee hojii keenya kana caalaa wallaahi hin dandeessu rabbiiti. Biyya sanatti uumama jechuun biyya sana irra dabalu jechuun hundi keessanii bakka jirtanitti du'aayii godha. Du'aayii malee inni biraa wanti godhamu hin jiru. Waan egaa nuti achi fageessinee kana godhanna jennee sammuu keenya weerarsinee kaanii kaayyaannu rabbiin immoo akkanatti akka fi qabu jechuudha. Rabbiin immoo akkanatti sakandii takka keessatti waa waa'eetu uumama kan rabbi jedhe malee hin taatu. Egaa warroota dhumaniif illee rabbiin egaa jaallattoosina qaramee hundi isaaniitii jechuudha. Namoota immoo dhukkubsatanii sababa saniin mana yaalaa jiran walaa rabbiin akka hiyyisuu nama hedduutu egaa maatii fi hojii nama dhaggeeffatu. Hedduu qaqqaramaa nyaata viidiyoo kun jechuudha. Viidiyoo kana ilaalee xumuruu qaqqabeeni daa'imman sadii keessatti miidhama takkaaramaa miti daa'imman akkasitti fooqin irratti gudeetiin jedhee yookaan hin baane yookaan immoo rabbiin immoo akkasii qabu mormaa ol daa'imman akkasii irratti argitan sana mul'atan jechuudha. Maatii guutuulee dhalee jira as keessatti viidiyoo baay'ee gara namaraa baay'ee tokko jechuudha. Balaa kana namaa miti egaa balaa karaa fideedha. Namaa godhuu hin danda'amu. Garuu hundi keessanuu bakkuma jirtanitti egaa du'aayiidha. Wanti sun wanta achitti raawwate sun gara biraatti illee wanti raawwatu isirraan geessatti hin jiru jechuudha. Kanaaf du'aayii jabaadhaa marti keessan jireenyi keenya kana jechuudha. Namni haagana jiraatu haga jiraatu kan hin beellee namni akkanatti wal jibbuun namni akkanatti walitti hinqanyiin walitti waanyuun walitti wallaahi eddi takka viidiyoon kun waa baay'ee nama barsiisa. Intirraan baranu malee jechuudha. Kuni jallamsuu rabbiiti. Viidiyoon kun baay'ee takka namatti dhagahama jechuudha. Hai jiru addunyaa jiru ergisa namni ganama bahee galgala ittiin dhabamu nagaa hambariite wallaahi hedduu takka nama dhuqa viidiyoon kun namni mana ofii keessa bulee mana ofii keessatti osoo irri waan ta'in musiibaan akkanaa namarratti jiru
باي تركها نما بس يا سبحان الله كرجم كل في شيء سنو اللقاء دعاء كرجم يقول أستوى وانت بدي تكرا ولا ولم سايب تأكل قدام بزوني راول ده وطماتنو ربي نرى جاهي عجل ربي ور كبسة اللي ور مدى اللي ربي نافع يسوع ور بيموت ربي جانا فما كان يسوع نبراو متكون نبراو أمو أمان نكون عشان بتعمل راول ممكن أمان نكون بتعمل كنا تولد تعارف جيران كان أجت شو جيران كان فاقو يا أنا فاقو تك سموك إنه يرس نجارو موتو يا رب جريتا وان سكندي تكفي سكني نجانو لاني بلاني ما في كيس سويران بكم ما في تجران سكندي تكفي سكتي وان تكون أمور ما تهد جلا فتوجسا دائما سبيل والله يتم فوتا بالنبتاتن أينما تكونوا يتم فوتا ربي ليه جميعا الله إذا فيديو معلان شيء قدير إن شاء الله تشوفي رأي قدامك كيس سنجو أخو جي كلمات كنا أوليجو ربي أخو جي كلمات لالي ربي لما سوي كنا جيج إن واحد أبو دعاء قدامك كيسني بكم جسنا تدعاء قدامك فلم نغادر منهم أحدا عندهم يكرهين كلهم تسبسبوا كالله سبحانه وتعالى فيت يقومال እንስሳዎች አይቀሩም وإذا الوحوش حشرت እንስሳዎችም ይሰበሰባሉ ጅኑ ሸይጣኑ እንዳለ ፍጡራን እዚህ ነጭ መሬት ላይ ከአላህ ፊት ይቆማል ያ አላህ ረሕማን ያ ረሕማን ከአባታችን አደም ጀምሮ እስከ መጨረሻው ቂያማ እስከምትቆምበት ድረስ ያሉ ሰዎች አንድ ሜዳ ላይ ይሰፍራሉ ልክ እንደዚህ እኮ ዱንያ ላይ የኛ ምልክት የኛ ተግዛት መጥቶል ረስተዋል وكذلك اليوم تنسى ዛሬ አንተም ትህመል ትተዋለ ይለዋል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህን አስደንጋጭ ክስተት ሲያዩ የዱንያ ቆይታቸው ቅድም እንዳሉት ትንሽ ይመስላቸዋል አወይ አዱንያ መቼም ወልታት ሞላ የነፍስ ዘረጋት ለስጋ ሲደላ የአላህ መላእክተኛ የተነበዩት የየውመል ቂያማ መድረስ ምልክቱ ሲፈጸም እያየን ሁሉም በየተራ ማምረቱን አልተውንም የኃጢአቱን አዝመራ በፍርድ ቀን መርጃ